BBC تقرنيا دحر إسراء دقائق كجمريو نكتكتاتلنا نعدم كون سجنتا BBC أفان أوروموت نولين ترا أكملتن كبجمتوتا دقيفتوتا كينيا سجنتا راديو BBC أفان أورومو كينيا مقالا نايروبي الرئيس نيف دربو إيجاليجرا kanneen har'aaf qabanne keessaa deeggarsa namoomaa guyyoota 100 booda yeroo jalqabaaf Tigraay seenee fi haala rabsaa isaa شعتي معلتي المجمرة جزء إسرائيل حد مكان لحظة أما يرو جلقباف كونكولاتون ديقدمي توكو سينير كنين كيسا ديقدما وان سورتا في أنيرو namoota dhedheeroo Itoophiyaa lamaan nagaa jimaa fi birhee gaashuu qaamaan wal arganii maal waliin jedhan kana duraan kophee lamaan kennee fi illee kennaa wayii gaabii wayii naa qabee dhufe kennaa sannaaf kennee jiran illeeni oduu biraan ammoo gaazexeessaa Taamiraat Nagaraa waabiin akka hiikamu murtaa'uu isaa isinitti himna walitti bu'iinsa naannoo Oromiyaa fi Sidaamaa gidduutti mudate lubbuun namoota 5 darbu oduu keessattis qabannee jirra kan isiniif dhiyeessan Zalaalam Taaddisaati. kan jalqabaatiin gargaarsa namoomaaf jecha humnoota Tigraay fi mootummaan dhukaasa dhaabanii guyyaa 9 booda gargaarsi yaalii jalqabaa Tigraay galuu itti gaafataman qonnaa fi misooma baadiyaa fi qindeessan gargaarsa tattamaa naannoo Tigraay Dr. Attinkut Mazgibee BBC'tti himaniiru. Kana dura guyyoota 100f gargaarsi gara naannichaa hin galle kan jedhan itti gaafatamaan kuni. لاب تجراي بحر ديسمبر 14 أما يرو جلقباف كونكولاتون ديقدمي توكو سينيرو كنين كيسا ديقدما وان سورتا في أنيرو توكمو ببا كان فيدا كان الروا WFP'n قويات غرغارسا كونكولاتا إبا توكو كيرغو توري كان كرور فمي حالا مجرون غرو كونكولاتان إبا سديا كغلو ولي غليرا سبب إنساس برا كمالما ديمي توكوتي غرغارسي غرا تجراي كغلو يادمي توري إجان غليف حالي أديسا مجرون كونكولاتان إبا سديا كغلو ولي غلي جرا كونكولاتا وان ديقدمي توكو كنين gargaarsa fasoon taane yaalii fi kan isaan ergaman naannoon nagaa ta'uusaa mirkaneessuuf kan ergamanidha. Bara darbee gargaarsi marsaa ja'an Tigraay akka galu karoorfamee ture. Marsaa tokkoon qofa gargaarsi kuntaala miiliyoona 1.70 akka galu eegama ture. Qabatamaan kan galee garuu harka 7 qofaadha. Gargaarsi kuntaala miiliyoona 4.4 galuuf kan ture cirumaa gara Tigraay hin deemne. Kana yaaduun guyyaatti konkolaataan 300 akka galu WFP fi USAID waliin walii galleerra. Kunis uummata miiliyoona 6.3 qabuuf kan karoorfamedha. Gargaarsi kunis dafee akka qabu waliigallee jirra. Misaan asimnatalloo maalti? Khazanoo bu'ullana. Gargaarsi kun erga Tigraay galee guyyaa 4 kan darbe yoo ta'u ergasii kanneen 20 galan alatti konkolaataan haaraa hanga kaleessaatti garas deemee akka hin jirres dubbataniiru. Ab Tigraay amma alti haala majiruun guyyaatti nyaati gargaarsaa kuntaala 40 barbaada amma kan galee garuu kuntaala 3 qofa kun immoo homaa jechuun miti amma yoonaa gargaarsa samaraa jiru irraa konkolaataan ka'ee hin jiru amma achi ta'aniitu eeyyama eegaa jiru guyyaa kaleessaa konkolaataawwan 35 akka kaan hojjettoonni WFP nutti himanii turan amma garuu eeyyamni hin kennamne jedhan mootummaan federaalaa gargaarsi akka kennamu himus eeyyamallee kennuu hin dandeenye gama keenyaan konkolaataa tokkos haa ta'u kuntaala tokko qonqoo tokko nu bulcha jennee malee adeemsi isaa tasuma itti gaafatamummaan kan guutame miti konkolaataawwan danqaa tokko maleedha kan isaan dhabbachaa jiran gargaarsi gara Tigraay hin galle kun ifa ta'uu qaba dhaaboti gargaarsa akka hin dhaqqabsiifneef gufuu tahaa jira addunyaan kana beekuu qaba ኣብዚ ኩሉ ዓለም እውን ክርድኦ ኣለዎ itti gaafatamaan kun guyyaatti konkolaataan gargaarsa 300 naannicha akka galu dhaabota gargaarsaa wajjin walii galameera jedhanillee gama mootummaa fi dhaabota kanaan hamma yoonaa ibsi kenname garuu hin jiru. hundeessaa fi qopheessaa olaanaan miidiyaa Taraaraa gaazexeessaa Taamiraat Nagaraa wabii qarshii 50,000 akka bahu murtaa'e. Haati warraa Taamiraat Nagaraa Salaam Balaay manni murtii waliigalaa Oromiyaa murtoo kana akka har'a dabarsee fi kaffaltii barbaachisu xumuruu BBC'tti himaniiru. Oolmaa dhaddachaarraas haala kanaan dubbatu. wabiidhaan akka bahudha kan murtaa'e har'a maallaqicha galchitee nagahee mana murtii galchitaa isaan ammoo waan barraa'u qabu barreessuun ragaalee siif kennuu naan jedhan nuyi waan nurraa eegamu barreessinee galchineerra manni murtii ammoo xalayaa mana sirreessaaf barreessee siif kennaa naan jedhaniiru kaffaltii barbaachisu kaffallee turre garuu har'a sa'a booda abbootiin seeraa waajjiran turre namni nuuf mallatteesse waan hin jirreef nama mallatteessu eegna jechuudha boor nu mallatteessu jennee abdanna Taamiraatiin har'a argadheen ture fayyaa isaati xiinsammuudha
humnaadhaanis fayyaadhaanis haala gaariirra jira. Abukaatoon isaa gaafa bitootessa lamaa wabiidhaan akka ba'uuf ture kan gaafate. Sana booda ammoo deebii abbaa alangaa dhaga'uuf gaafa bitootessa 8tti beellama qabatan. Ammas ragaalee hin ilaalle jechuun gaafa 13tti beellaman. Nunis gaafa beellamichaa deemnaan ammas galmee isaa hin ilaalle jechuun gaafa 15tti beellamani. Abbaan alangaa wabiidhaan akka hin baane murteessaa nu beeksiseera. Isaan garuu galmee qorannoo poolisii irra deebiin ilaaluu barbaanna jedhanii gaafa 20tti beellama qabatan. Galmicha ilaallee gaafa 27 murtee keenya isin beeksifnaa nuun jedhanii ture. Kanaaf har'a murtoo isaanii nu beeksisan. Amma erga hidhamee ji'a 4 guuteera. Dhumarratti kana dhagahuu kootti baay'ee gammadeera. Waaqayyoof haa galatu. Beellama jedhamaadha kan inni as ga'e. Manni murtii Oromiyaas himata irratti hin banne. Murtoo maleedha hanga kana kan ture. Garuu har'as murtoon kun darbuusaatti gammadeera. dhimma ittaanu qabanneetiin dhedheeroon Itoophiyaa lamaan Naga'oo Jimaa fi Birhee Gaashuu yeroo jalqabaaf qaamaan wal arganii waliin dubbatan. Dargaggoo Naga'oo Jimaa dheerina isaa meetira 2 fi seentimeetira 25 ta'een nama dheeraa jedhamu miidiyaalee irratti erga mul'ateen booda ture gama naannoo Amaaraati. Namni Birhee Gaashuu jedhamu ammoo dheerinaan Itoophiyaarraa tokkoffaan ana jechuun kanas bahe. Naga'oo Jimaa hojjaa isaa kanaaf beekamtiinis kennameeraaf. Ofii erga namootni lamaan wal arganii miidiyaalee hawaasaa irratti eenyu caalasa jedhuuf namootni yaada isaanii qoodaa turan. Waa'ila Maatii Olaanaatu miira ture Naga'oo Jimaa waliin turtii taasise. Dhugaadhaani Birhee Gaashuu jalqaba kana irratti argee miidiyaadhuma BBC kanatu gabaasee ture jechuudha. Jalqaba achirratti argeen ture. Ergasiiti qaama illee duraan waliin beeknu jechuudha. Inni kan jiru naannoo Awwiisanidha jechuudha. Ani immoo kan jiru as gara magaalaa Makiitii waan ta'eef kan durallee waliin beeknu ani kanan isa bare sooshaal miidiyaa irratti isa argee tureyyuu. Achirratti argee achi booda jechuudha. Namoonni baay'een ekiletu caalaa jechaa turan. Inni kun Naga'ootu caaleedha. Inni kun Bireetu caala jechaa turan jechuudha. Walfalmii namoota baay'ee ture jechuudha. Ani kuni homaa yoo ta'e natti mul'anne ture yeroo sana jechuudha jalqabarratti. Na caalu si yoo hin caalisi dantaa koomisi dhimma koomisi jedhee homaa hin caal jedhe jechuudha. Maaliifin kuni kennaa waaqaati waan ta'eef. Anillee ijaarannee miti kan hojjaa kana arganne jechuudha. Gara magaalaa Finfinnee dhufee jira naan jedhinaan anis nama na caalu kana argachuun qabaa jedheen ariifadheen isa bira dhaqee jechuudha gara isaan nawaamanitti. Kaayoonni jaraa guddaan illee anaa fi isa wal bira qabanii dorgomsuutti fakkaata. Namooti dhedheeroon kun lamaan ennaa jalqaba wal argitan maal jettan wal bira dhaabbattanii wal safartan moo miira ture meena yaadachiisi kaleessa? Wanti safarrii jedhu hin jiru ani beektaa indoomni kana duraan nama ofii walitti ilaaleen beeku beektaa nama ofuma gaditti ilaalaa ture. Nama ofii gaditti ilaalu kana arguun qaba jedhee manni ariifadhee dhaqe gaafa dhaqu akka dhaqe hin taane maali 250 jechaan ture akkamitti akkas ta'e jedheen beektaa waan jedhe yaada biraa keessa galee ture jechuudha. Xiqqoo akkan mataan irra jirudha kan akka suura irratti jiru kana jechuudha. Ennaa wal bira dhaabbattan eenyutu caalere? Baay'ee miti garuu xiqqoo dhuma isheen nan caalatti fakkaate xiqqoo caaleetan jira jechuudha. Akka isa caaltu amanee inni? Inni walumatti dhaabbanna miti ree maali amanuun isaa nafatteeti. Na caalu isaatti jechuun sila osoo na caalellee ani jechuun baay'ee natti tola ture beektaa maaliif yoo ta'e uumama waan ta'eef anis innis uumama waan hin kennine waan ta'eef jechuun ani miira gammachuu wayii eegee tureyyuu gaafan isaa argummoo akkas hin taane waan ta'eef xiqqoo natti dhagahame maal sobuun maaf barbaachisa jedheeni waan akkasii keessa seenee ture jechuudha. Dhuunfaadhaan wanni wajjin haasoftan maaltu jira? Atiif inni yaaduma wanni wajjin yaada wal jijjiirtan. Nagaa wal gaafachuudha. Kana dura akkan kennaa kenneefi turedha. Anillee kan dura kophee lama kenneefi beektan. Kana duraan kophee lama kenneefi innillee kennaa wayii gaabii wayii naa qabee dhufe kennaa sannaaf kennee jira innilleeni. Kan kanarraa walumaan taphachuu akkasumas walumaan bashannanuu tureyyuu iddoo itti waamamne riizortii haayileetti waamamne walumaan taphachuu walumaan bashannanuu ture malee wanti biraa wanti haaraa wanti ture hin jiru jechuudha. Kennaa kana kophee lama kanarra kan ergiteefati kan masiif namoonni sii bitan irra ergiteefi? Waanuma qabu raan qoodee kenneef beektaa gaafan viidiyoo isaa ilaalu baay'ee nama rarreeti. Miilli isaa akkas haarratee tasarsee haarrateeti waan jedhe jennaan baay'ee nama rarree beektaa kophee lama ergeefi hanga argatutti jijjiirraallee hanga argatutti dheeni kophee lama ergeefi jarillee qabaniituma na geessan jechuudha isa bira innillee kennaa wayii kaleessaa kennaa gaabii wayii naa kennee dhufee jira jechuudha.
amma immoo oduu gabaabseen isinitti hima guyyaa kaleessa daangaa naannoo oromiyaa godina arsii lixaa fi naannoo sidaamaa aanaa coree jedhamtutti wal dhabdee dhalateen namootni shayyoo du'an kaan ammoo miidhaan irra gahee jechuun itti gaafatamaan waajjira nageenya naannoo sidaamaa obbo Alamaayyoo Ximootiyoos BBC'tti himaniiru. Hawaasa sidaamaa naannicha keessatti namni beekaman qawween dhahamee ajjeefamuu sababa wal dhabdee kanaa ta'uu kan himan itti gaafatamaan kun amma dubbiin qabbanaa'eera jedhan. Ejensiin basaasa Somaaliyaa hidhattootni Alqaayidaa fi Alshabaab pirezidaantii fi ministeera muummee Somaaliyaa irratti haleellaa addaa qiyyeeffachuu bira gahee jedhe. Ejensichi yoomii fi eessatti haleellaan kun raawwatamuuf akka karoorfame akkasumas dhimmicha irratti odeeffannoo dabalataa hin kennine. Darara Daarfuritti taheen walqabatee dhaddachi jalqaba mana murtii yakka idila addunyaatti banamuufi kunis erga rakkoon hamaan naannoo Sudaan kanatti dhalatee waggaa 20 booda kan raawwatudha. Komaander Tanaayee Walduu godina Iluu Abbaa Booritti miseensa poolisii yoo ta'an ijoollummaa isaanii irraatii kaasuun fedhii fi jaalallee biqiltuu fi bosonaaf qaban guddaa ta'uu himan. Fedhii keessa isaanii jiru kana gara hojii qabatamaatti jijjiiranii waan keessi isaanii hawwu kan arguuf garuu qabiyyee lafaa dhabuu fi maallaqa dhabuun abjuu isaanii kana daangessee tureera. Komaander Tanaanyeen bara 2003 yeroo aangoo argatanii gara hoggansa mana sirreessaa godina Iluu Abbaa Booritti hojiitti jalqaban daandiin abjuu isaanii itti milkeessan akka saaqameef himan. Lafa hektaara 6 ta'us bosonoomsuu isaanii himaniiru. Maaltu akka isaan kakaase akkasiin himu. Kan nu kakaase lafatu duwwaa jira oomishan baasudhamee iyyuu callisee taa'e lafni. Lafa oomishan baasudhamee taa'e kan garuu mukoota adda addaa irratti dhaabnee tajaajila kennuu danda'a kan jedhu iyyuu giddu galeessa godhatte. Mukni kun immoo dhaabame immoo qilleensa naannoo jiru kan geeddaruu danda'a. Qilleensa naannoo kana geeddarre immoo sana keessatti aara galfii ta'uu danda'a kan jedhu iyyuu qabatanii hojjetan jechuudha. Waggaa meeqa hojjettan? 2003 irraa mammaatti hojiirra jirra. Waggaa 9 kanatti lafa hektaara 6 misoomsitanii? Eeyyee. Sana duwwaatu hin taane egaa kuduraan muduraa wantoota adda addaas hojjetamee jira jechuudha. Kuduraan muduraan kan akka anaanaasii, muuzii baay'inaan bal'inaan kan dhaabne jiru gabaa keessatti illee gatiisaa gadi buusnee uummanni haala salphaatiin akka itti fayyadamu goonee jirra. Atikiltii kan akka raafuu maraa, qayyisirii, kaarotii kanaa waan gara biraas jechuudha. Mukoota gurguddaa ta'an immoo kan akka jaarsooti kan gishqaa kana faas dabalataan dhaabuudhaaf yaaliin godhamee jira jechuudha. Akka amma bosona ta'e lafi sun? Bosona ta'ee jira. Bakka aara galfii ta'eera. Achi keessatti immoo masnaanyaan illee hojjetamee jira. Fakkeenyaaf amma lafa hektaara 11.25 irratti bakka bashannanaati kan hojjennee jirru jechuudha. Haroo namtolchee illee qopheessinee jirra. Haroo namtolchee hektaara 3 irratti jechuudha. Haroo namtolcheen kun immoo qurxummii keessatti galchinee qurxummii isaas tajaajila gabaatiif akka nu goonee jirra. Tajaajila jalbaatiif akka oolu goonee jirra. Haroo namtolchee kana wajjiniin immoo qabatee aadaa godinichaa kan ibsuu danda'u salganiluu kan jedhamus qopheessinee jirra. Galma isaa galma aadaa salganiluu qopheessinee jirra. Galma aadaa salganiluu kun immoo bakka haroo namtolchee kanatti illee fuula garagalfatee yaa'u aadaa keenya keessatti kan beekamu Oromoon malkaa garagaleetii akka inni waaqeffatu yeroo waaqeffatu jiidha barbaada. Sunillee naannoo galantii keenya kanas akka inni argamu goonellee hojjetamee jira jechuudha. Achuma bakka bashannanaa kana keessatti immoo bakka taphni ijoollee illee qopheessinee jirra. Asuma keessatti kan akka faawunteelii, kan akka daakaa bishaanii tajaajilaaf ijoollee garuu daakaan bishaanii keenya nuledhee jaadama kana laman booddee isas illee akka magaalaa keenyatti wantoota hin jirre amma tokko jechuudhaan guutuu ta'ee akka biyyoota gara biraa yoo gochuu baanne amma tokko dhimma namni itti tajaajilamuu danda'u iddoo biraa waan jiru naannoo isaatti akka inni argachuu danda'u uummata keenyaaf. Tole haalli itti biqiltuu dhaabdan hojiiwwan kana itti hojjettan tarii sirreeffamtoota haala kamiin itti hojjechiistan yookaan immoo akkamitti itti hirmaachistan? Gaariidha. Sirreeffamaa seeraa kan itti hirmaachisne keessumattuu bosona mancaasanii kan gara mana keenyaatti galan jiru baay'inaani. Jalqaba jararratti hojjenne bosona mancaasuun sirrii kan hin taane kan barsiisuu danda'amu dhaabsisanii gatii ta'eedhaa fi jarri kun biqiltuu adda addaa akka dhaabanuu kootaan kennameefi akka isaan hojjetan goone jechuudha. Diizaayinii isaa ofii keenyaaf baasna. Jarri immoo dhaabbii isaa raawwataa turan jechuudha. Baay'inaan garuu namoota bosona mancaasanii dhufan keessatti hirmaachisne sirreeffamtoota murtii isaanii waggaa 4 gadi ta'an yakki isaan raawwatanii dhufan immoo gadi ba'anii hojjechuu kan isaanii dhorkisiisu jara kanatti fayyadamne jechuudha eegumsaa irratti ramanne.
kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa galgala kanaaf qopheessinee asumarratti xumurree jira. Oduuwwan ispoortii keessaa har'a Champions Leagueedhaan Manchester City Atletico Madrid waliin Liverpool immoo Benfica waliin kan taphatan ta'a. Sagantaarraa kan isiniif dhiyeessan Zalaalam Taaddasaan ture qopheessituun Firaa'ol Balaayee Mubaarak gama teeknikaatiin waliin turtii taasiseera. Halkan gaarii.